ايوه سمى تكني ترى سمى مناسنا واتكلم نعم ميسين عشر نقرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا مشير نوغورا دي فما وجو ما حالا بك خنا جرو سينا غرسي سوفي حالا بك تنا جرو سين غرسيفني اكاتا سين نوفشير نوغوتن نتس بربانتي حال نتجرو خنا فكاتا شير نوغورا سينا بيقول لك سيناتي شير نقراتي ركوت إن ثنا نتيجة سمالة وامبران كمنو سينسك الوار جتان أمتها بران نقاتي آمنوا لا لتوم بران نقا كنا أكنت تجرا على كني قويا جريني كني هنا فكاتي باقي ديمنس أسمع باقي تيمنس أسمع باقي رامنس أسمع جريني كني وقعت كوبي هذا مكان نتفهم نايتو مي سيناتي شير نقرا دركام أبولما دركام أثنين رجال وانو كرو دندي تنقول أثنين جاكيو بربان. سينا شير غورا والبرانغا تشير غورا نما في دالا harkaawonni kafaltanii jiru garteetiin lammii keessan kamana hidhaa keessatti dhumu jiru waggaa tokko ol gartee waggaa tokkoof ji'a 3 waggaa tokkoof ji'a 4 waggaa tokkoof ji'a 5 akkanatu as keessa jira jechuudha mana hidhaa jiddaa shumeezi keessa kanaafuu sheer waliif godha wal biraan gaa mallaqaa miti sheer walii godhuun sheer walii godhaati wal biraan gaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرومو جرّ جرّتو سينا شير نوغودا haalli jiru haalli jireenya akkana fakkaata ummanni silaaltan kun guutuun dhibama ummanni silaaltan kun guutuun dhibamaadha kun mataan fayyaa hin qabne kun jilbiin fayyaa hin qabne ummanni guutuun fayyaa hin qabanii kanaaf sheer nuu godhaatii waan dandeettanii nu gargaara miidiyaa gurguddaa irratti akka nu dabarsitan ilmaan Oromoo nu gargaara waggaa tokkoo fi baatii 5 jirra waggaa tokkoo fi baatii 2 jirra ummanni silaaltan kun yoo dhibamaadha mana yaalaa hin geessanii ganama galgala hulaa quunaa nurraa fuudhanii gad baasanii ol deebisanii hoosha oolchanii kana waan ta'eef adaraa akka nu gargaartanii gargaarsa akka nu gootan isiniin jenna ilmaan Oromoo isinitti haa dhagahamuu miidhamaa jirra kana biraan amma namni qixxeen namaa ilmaan riyaadii qaba ilmaan isaa rakkataa jirti nu asin rakkataa jirra waa hedduun sammuun namaa cinqamtee jirti nama hedduu qixxeen namaa kamaraatee sammuu gafuree fayyaa dhabe akkanatti qabnee taa'u jira nama hedduu hiinee hidhaan jira kanaaf waan ta'eef qixxeen namaa ni ciciisa akkuma agartan kanatti isinitti haa dhagahamuu ilmaan Oromoo isinitti haa dhagahamuu Oromoon keessan miidhamaa jirti akka malee miidhamaa jirra akka nu gargaartanii akka gargaartanuu taatanii akka rabbillee nu kadhattanii waa hundaanuu akka nutti jabaattanii nu jajjabeessaa hidhaa tana keessallee akka rabbi nu baasu rabbiinillee nu kadhaa isiniin jenna waan dandeettanii sheer nu godhaa jabaadhaa isiniin jenna ilmaan Oromoo. Amma nama 35 bicha seenera naan jira asbira Oromoo kumaatama keessa nama 35 bicha nuti waan jechuu barbaanne isin as keessa amma wanti isin nu godhuu dandeessanii waan biraa nu godhuu miti isinis nutis waan biraa nu godhaa isin jechaa hin jirru wanti isin nu godhuu dandeessanii sheer qofa nu godhaati rakkoo keenya namni silaa waa nu godhuu danda'u haa argu isin hin jenne sheer nu godhaati rakkoo teenya nurraa qoodama namni kun obboleeyyan keessanii ijoollee daa'imman ijoollee silaa hidhamuu miti haadha fi biraa deemtee haatu fi jaallaltee hin qoofin ijoollee silaa mana hidhaa seenuu miti ijoollee daa'imman waa'ee mana hidhaan beenne waggaa tokkoof uffata tokko uffatanii haga waggaa tokko akkana ta'an kana bichaa isinitti manna waan barbaadame silaa waan danda'amu akka tasa yoo mana arganne jenneeti isinis sheer nuun godhaatii dirqama keessan baa as keessaa nu baasaa nu dirmaadhaa isin jennaa sheer nu godhaa dira hagammaa nama 100 yoo seen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ilmaan Oromoo wanni isin jechuu jirru ummanni isin argitan kun Oromoo qofaallee miti sabni hundi nu keessa jira jechuudha.
Amaara, Tigree, Guraagee, Silxee sabni hundinuu akkasuma keessa jira jechuudha. Kanaafuu yeroo nuti gaafa qabamnu riyaadiin nu qaban. Riyaadii warri waliin nu qaban kaachitti nu bira hafe jira. Akkasuma xariiqa alkarji kan nu bira hafe jira. Haayir nu fidanii haayir irraa hin galtanii nu jedhanii akkanatti fe'anii as nu geessanii urga guyyaa san kun as nu geessanii namni abbaa kanaa nu jedhe dhufee hin jiru. Nama dhibamaa hin galchinaa, nama maraatefa galchinaa jedheera. Mootummaan keessa nuun jedhan nuti dammoo maraachuu malee homaa nuun namne jechuun maraannee jirra. Namni isin argitan kun guutuu maraata fayyaa hin qabu. Hirriba hirrabne. Baxxaanii haqara lama nu kennan tokko nu dachaasanii dhagaarra ciibna jechuudha. Waggaa tokkoo fi baatii tokko, waggaa tokkoo baatii lama, waggaa tokkoo baatii sadii namni achi gadi numa hin jiru jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jirra. Sheer godhaatii wal biraan gaha. Qaamni ilaallatu gartee akka waan kana arge yoo ka furmaan nu dhufu taate irraanfatamnee jirra. Riyaaditti warra baatii jaha, warra baatii shanii galchutti jiran jechuudha. Warra baatii tokkoo, warra baatii tokkoo fi bulii 20 akkanatti biyya galuu didan. Ijoolleen nuti quba qabnu hundi nuti garuu asitti irraanfatamnee jirra. Rakkoo hamaa keessa jirra. Rakkoo nuti keessa jirru kana akka argitaniitiin fala nu yoo falli jiraate falli nu godhamu akka gara biyya keenyaa nu dachaasan yoo maraannee garte wanni biyyaallee homaa hin goonu ufiifillee maatii kennaafillee ufuun tajaajilu jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jirra akka as keessaa baaftanii gara biyya keenyaa nu dachaaftanii jenneetiin kabajamaa mootummaa kana akka gaafanna nuti dammoo sheer godhaatii uummata warra qaamni ilaallatu biraan akka nu geettan isin barbaada. Kanaafuu sheer godhaatii waliin ga'a harki garaa isin hin nyaatin gartee walii boo'uun yoo gartee sheer goone waliin geenne jechuudha. Kanaafuu rakkoo hamaa keessa jirru namni maraachuu malee homaa hin hamneef. Kanaaf rakkina nu keessa jirru kana akka nu ilaaltan miidhamnee jirra akka malee miidhaan keenya kun isinitti haa dhagahamtu. Miidhaan keenya kun isinitti haa dhagahamu sheer godhaatii qaama ilaallatu biraan nu ga'a akka hamaa keessa rakkoo hamaa keessa jirra. Akkasuma warri jiizaan irraa dhufe warra waggaa fi baatii shanii warra waggaa fi baatii afurii kanneentu as keessa nu waliin makanii as keessa irraa jechuudha uummata miskiina kunnoo gizee asan keessa qabamanii hidhamaniitiin jiizaan hidhaa turan rakkoo hamaa keessa turan achirraa kaanii hanga har'aa ramadaana bardeen gaddaa mana hidhaatti baasanii ramadaana baranaallee mana hidhaatti baasanii hajjiin ammallee nutti dhufuu deemti jechuudha mana kana keessatti yaa uummati as keessa nu galcha yoo gara biyya keenyaa gallee garte maatii keenyallee tajaajila amma uummata yookaan haadha abbaa ofii tajaajilu garte as keessa hidhanii rakkoo hamaa keessa jira jechuudha rakkoo hamaa keessa jira gaafa maraate yoo garte mudiira asii nyaata lagannee yookaan furmaan nu dhufinna jennee nyaata laganneetiin mudiira nu waamaa jennee mudiirri nu dhufu mudiirri yogguu dhufe mootummaan nama maraate qofa galchiteen baasiin nuun jedha maraanneerra nu'u yoo maraanne yookaan maatii keenyallee hin tajaajilu lubbuu keenya tajaajiluu hin dandeenyu gaafa maraanne uummanni isin argitan kun guutuun dhibamaadha sammuu kanaafuu akka furmaatu nu gootanii kanarraa gartee dubbadhaa warri itti aanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan mee seenaatii sheer nuuf godhaa. Rakkoon nuti hidhamtoonni Jiddaa keessa jirru rakkoo addaati. Kan nurratti raawwatamaa jiru rakkina addaati jechuudha. Keessaawuu warri mana hidhaa Shumeesii Jiddaa jirru rakkoon nurratti deemamaa jiru rakkina addaati. Yaa ilmaan Oromoo isinitti haa dhagahamu mee seenaatii sheer waliif godhaame. Rakkoon nuti keessa jirru rakkoo cimaadha. Rakkina keessa jirru kana isinittiin himannaa isinitti iyyannaa. Isinis nu lallabaa hanga dandeettaniin sagalee nu ta'a nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Yoo irraa ka dubbannu taate rakkoon nuti warri Shumeesii Jiddaa keessa jirru rakkoo hidhamtoota birootiin adda kan ta'edha. Sirritti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rakkoo adda ta'e rakkoon nuti keessa jirru maali jettanii yoo kanurraa barbaaddan taate nuti warri isin argitan kun ummanni amma akkatti tataa'u kan isin agartan kun yoo xiqqaate namni waggaa tokkoo fi baatii 5 gad hidhame nu keessa hin jiru jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne waggaa tokkoof baatii 5 gad kan hidhame nu keessa hin jiru. Isaanan sunu nama gartee majjaana hidhamee jira baadiyyaa irra hidhamee baadiyyaadhaa ka'ee xariiqal karjii dhaqee xariiqal karjii ka'ee haayir dhaqee haayir irraa ka'ee ammoo ni galtan jedhanii warra asitti fe'an. Ni galtan jedhanii akka asin nu fe'an irraa'uu baatiin 8 baatii 8ffaa keessa jirraa jechuudha. Akka baatii 8tiiti namni tokkollee kan inni as keessaa bahee nu biraa deemee biyya ofii gahee jedhe tokkollee hin agarre jechuudha. Rakkina kana ammootu maal akka ta'e nuufis ifa nuuf hin taane jechuudha. Waa'ee isaa beekuu hin dandeenye. Kanaaf mee nu bira dhaabbadhaa sagalee nu ta'a sirriitti sheer godhaame sheer godhaa seenaa mee. Kanaafuu yoo walitti himnu taate Riyaadirraa jechuudha. Riyaadirraa fakkeenya isinii kaasuu dandeenya. Namni baatii 3, baatii 4, baatii 5 hidhamee galutti jira. Hidhamanii galuu jiran.
nuti ammoo baatii tokko waggaa tokkoo fi baatii 5 walakkaa dachaa harka sadii isaanii keessa jirraa jechuudha. Mee nuti lammii Itiyoophiyaatii miti moo ummata saniin garaagarummaan nuti qabnu maaliidha? Maaltu nurratti deemamaatiin hin jira? Kanaaf rakkina agarteetiin Riyaad jiruu fi kan as jiru yoo maddii qabne yoo ilaalle dachaa harka sadii nuti rakkoo keessa jirra jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne ilmi namaa uffatan qabu, gartee nyaanni gahaan hin jiru, yaalli gahaan hin jiru, yoo namni nurra dhukkubsate namni yaala nurraa baasu hin jiru. Lubbuun teenna gaaga'ama keessa jirte jechuudha. Kana achitti nuti lubbuma kennaafu sodaarra jirraa jechuudha. Laalaa ummata kana ni agartan laalaa. Mee laalaa isinitti haa dhagamu yaa ilmaan Oromoo nuuf iyyaa nuuf birmadhaa. Namni argitaniitiin hin jettan akka sheer gootanii namoota agartee sagalee nuuf ta'uu danda'an biraan nuuf gahaa isin hin jenna nuuf birmadhaa yaa ilmaan Oromoo wal malee homaa hin qabnu nuuf birmadhaa. Nuuf birmadhaa nutti hin callisinaa miidhamnee jirra dararaa guddaa keessa jirra. Nuti agartee keessaawuu warri Jiddaa kuni waan isaa nuun galle maaliif akka wanni akkanaa nurratti adeemame hin beeynu. Kanaaf waan birii wanni nu beeynu hin jiru jechuudha. Nuti hidhamnee taa'uu qofa kan nu beeynu. Maaliif ta'ee ka jedhu ammoo nuufis gaafiidha isiniifis gaafiidha. Gaafii tana ammootu nuuf iyyadhaa nuu birmadhaa nu bira dhaabbadhaati fala isii nu barbaada. Nuti hidhamnee jirra fala wayiitu barbaadachuu hin dandeenyu. Maaliif waa tokko himachuu hin dandeenyu. Askarri yoo nuti namni nurraa dhukkubee hulaa dhoofnu yaa kalb yaa haywaan yaa himaar nuun jaan uskut jedhanii agartee yoo namni waa tokko dalage yoo namni agartee jecha takka dubbate yoo nyaanni nurraa hirdhate nyaata nurraa hirdhateef jedhanii gannu baasanii dullaadhaan nutumuu jiran jechuudha. Namoonni isin agartan kun hundi isaa sheer godhaa mee sheer godhaa seenaati sheer godhaa sheer waliif godhaa sheer godhaa yaa ilmaan Oromoo isinitti haa dhagaa'u. Nuti lammii keessani dhiiga keessani sheer nuuf godhaa seenaati seenaa. Akkasii rakkoon jirtu ummanni ammoo asumarratti namni martuu quuqama garaa isaa keessa jiru. Dabreetiin hin agartee isinitti himachuudhaaf dhaabbatanii jiran jechuudha. Gubatanii jiran. Maaliif humna biraan qabanii isinitti iyyachuu qofa humni isaan qaban. Namuu isinitti yaada ofii haa himatu yaadni nuti qabnu kanumaa nu gargaara nu bira dhaabbadha isiniin jedha. Keessaawuu garaagarummaa ummanni Jidda hidhamee fi Riyaadii hidhamee qabu yaa ilmaan Oromoo mee maal akka ta'e sirriitti akka nu hubatan nuuf godhaa isiniin jenna gamanumaan dhaamsa koo xumureera. Anamma waan isinitti dhaamachuu barbaadu yaa saba koo Oromoo nuti hadhaan haga hidhaa seennee amata tokkoo fi ji'a 5 geennee jirra. Nuti hundi keenna telefoona kana yoo argani sa'aata akkatti nu harkatti dhiisani. Nuti maatii keenna yaanni ummaa keenna yaanni dargaggeessa hadha ijoolleen as keessa hidhaa jirani ka akka yoo raatiba fudhate ji'a tokkotti haadha isaa abbaa isaa gargaaru jira. Nuti hadha gisee umrii kanatti gisee maatii keenya gargaarree maatiin keenya nurraa fayyadamutti hadha mana hidhaati waggaa tokkoof ji'a 5 nu asii ka darradamnu dhiisaati maatiin keenya haatiif abbaan keenya biyya keenya ta'aniitiin halkanii guyyaa mimmaaniin boochee dhiigni ijji si jaamaa jira jechuudha. Sanirra haa darbuuti. Yoo namni baay'ate nama sheeka guddaa nama as keessaa maatii meeqa qabu nama biyyaa maatii meeqa qabu kan osoo abaaratee rabbi irraa argatu jarri kun osoo rabbitti himate rabbi irraa waa argatu addas ka ta'e akkana qaxxa'u jirti. Nama guddaa hidhee qaxxa'u jirti. Daa'imman hidhamuu dhisi waa hidhaa takka hin geenne nuti amma as keessatti nama ijoollee qabu nama ijoollee 3 qabu nama ijoollee 4 qabu as keessatti akkana dararamu jira. Nuti as keessa kophaa keenya dararamuu bichaa miti biyyaa warri keenya dararamu jira abbaan keenya dararamu jira haati keenya dararamu jirti. As keessa warra fuudhee jaartii qabu jaartiin isaanii ilmoo isaanii akka gootee dalagattuu qabdu galchuudhaaf karaan hin jiru qabattee dalagachuudhaaf akka ummanni biyya as keessa jiru hundi beektani yaa Oromoo rakkannee jirra. Waccuu tanaan guyyaan qabamu waccuu tanaan hin qabame. Isiitu akkanarraan ciccinneef kiisii zubaalaa warra afaan irra beektan kiisii zubaalaa nu fadheen jiraadha. Warri ammoo kiisii beestaalee kiisii waatti gatan kiisii qoshaashaatti gatanii nu fadhee jiraadha. Sa'aa salaataa surreen qabu kiisii nu fadheen salaata. Haa gadhaa saniin jira yaa ummata keenya waggaa tokko dhiisi waggaa tokkoof ji'a 5 dhiisiiti. Uffanni torbee tokko nama taa'ee akka ta'u ni beektan yaa Rabbi yaa ummata keenya nu warwaadhaa nu karadhaa canqabne qalbii nu dararamte nuti ijoollee kichuudha qalbii keenya dochani akkas keessaa nu baasan waan biraa waan gootan hin qabdan dura Rabbi nu karadhaa eegasanii booda qaama dhiyaatu nu iyyaa yaa ummata qalbii nu dararamte nama meeqa uffannise du'a
yoo nuti waa dubbanne nu tumani gabbaasanii akka horitti mataa qabanii nu harkisan rifeensa sanirra haafu gacchisanii jilbibbi nurra deemani nuti sagadhaa guyyaa takka maneedhaa kana kaseen rizqii soqachuwan suudii seenne malee as keessa namni tokkochin ilma namaa dhayeetiin waa takka balleessii akka tokko as keessa hojjennee hin beeknu nuti yakki nuti qabnu biyya kana dhufuu duwwaadha yaa jalan nuti hagadhaa wanti guyyaarraa dhiitamnuuf wanti guyyaarraa kabalamnuuf nyaata yoo hanqisan yoo nuti balbala dhoofne balbala dhooftanii nun gaafatinaa jirani nuti jiraachuudhaaf lubbuu keenya jiraachisuudhaaf waan tokko wanti goonu hin jiru akka tollu keessaa hin baane nyaata argachuu dirqama nurratti yaa Oromoo yaa saba keenya nu iyyaan cadhisinaa warroonni nuti Oromoodha kan biyyatti hafe bichaa miti Oromoon ummata xiinxallaa siyaasaa bichaa miti Oromoon nutis Oromoodha waan taanu hin beektani biyya kana yookiin nama jiraanne fayyaduu dandeenya biyyas ta'ee asis haadha ta'ee abbaan keenyas obboleeyyan keenyas gabbayaa nuu dubbadhaa hagadhaa waggaa tokkoof biyya shammaneedhaa jira jawwaala kun isaan harka jira hagadhaa namni waan keenya dubbatu hin jiru maaf dagatamne yaa fira maaf dagatamne Oromoo ummanni kunniin akkana jiraata waggaa guutuu waggaa tokkoof biyya shan akkana jira hundi keenya waan isin sobuu miti as keessaa hundi kan kee fira qabda as keessaa namni hundi fira qabda argaa jirta waan nuti irra jirru guyyaa hunda nu tuman dirri keenya akka qotee leenyi dideetti ulee nurra oyyaa jechuudha haga dandeenye kaafnee poostis ni godhaa jirra kaan immoo sanuu akkatti poostii godhoo hin argannu carraa waan goota yoo dhabdan miidiyaa irratti nu iyyaa kanaaf furmaan dhabamnaan rabbitti nu iyyaa yoo jiraanne wal fayyaduu dandeenya garuu yoo dune waan duraan argattan Oromoo maatiin keenya daraaramaa jira nuti hadha waggaa tokkoof biyya shammaneedhaa jiraanne oduu biyya keenya jiraanne gatiidha yookiin naa duudha yoo duune kana hundan arginu ummaan teenya sabartee teessi sagalee keenya dhabdee ba'utti jirti biyya as keessaa ilmi abbaa dhabeet osoo nyaanne sun ol dhunne bula as keessatti mana hidhaa nama jiru kana mana baran jiru kana keessatti mucaan tokko waggaa tokko ji'a tokko nyaata sauduu balbala tumnu nuu fiduu didaniiti nuu fiduu didanii nyaata keenya kubzii abbaa lama nuu fidan san takka takka dee fudhachaa turre yoo nyaata keenya nuu fidan hayawaana nuun jetti horii saree nuun jetti wanti kana hunda duwwanii waan biraa miti biyya keenya galuu dhabuudha oduu nuti biyya keenyatti gallee hayawaana sun nuun hin jedhani sababa nuti biyya keenya galuu dhabneef kana hunda jennee namni biraa yaada isaa namni hedduutu jira yaada isaaniitti haa dabarfatanii hadaraa amaanaa waaqaa lafaa hundi keessan as keessatti Oromoo bichaa miti Amaarri jira Tigireen jira Dabuub jira hundi isaaniitu yaada garaa isaanii afaan isaaniitiin sitti dubbatan yaa Oromoo sheer nu godhaa waan godhuu dandeettan nu godhaa cadhattanii irratti ilaalinaa hadaraa isiniin nan jennaa hadaraa sitti itti haa ta'u jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni afaan Oromoo afaan kee kana beeytan sheer nu godhaa wanni jechuun barbaade yaada guddaallee miti yaaduma gabaabaadha rakkoon keenya ni agartan akkuma amma isinii jedhan kana hundi keessan nyaataa dhugaatii irraa haala dhukkubbii mana yaalaa nu geessuu dhabuu irraa haala jijjiirraa uffata huccuu dhabuu irraa hin jireenyu nyaachuutti jirti yoo ala gadi baatu hooshni alaa oowwassi fixa mana keessa yeroo ol deebitu mukayyafaaf qabbanaan dhufitu jira qabbanni guyyaa tokko yoo si qabe bakka teessee ol kaatee hin dandeettu kanaaf rakkoon keenya tokkoof lamaa miti hundi keessanii beeytan obboleewwan as keessaa qabdan maatiin keenya dararamu jira rakkoon keenya guddaadha warroonni maatii as keessaa qabnu manni kiraa nurraa dhumate kaarabaan nurratti deeme jaartiin daa'imaa wajjin waan kafalattu dhabdeet daa'imaa waliin karaa irra teessee mimmaan boohutti jirti rabbiif jecha sheer nu godhaa bakka itti iyyamu gabu nu gahaa mee biraan nu geessaa labsii kana bakka keessanitti nu dabarsaa nu gargaaraa waan dandeessanii nu gargaaraa birmannaa nu godhaa warroota jiddaan keessa jiru waggaa tokkoof baatii shan kana guutuu huccuun takka kanurraan jijjiiramne feestaalii zubaalaa marannee salaata rabbi salaatu jirra kanaaf sheer nu godhaa biraan nu gahaa warroonni dandeettii takka qabda yoo karaan isin totta'e haala kanaan nu oolchaa mee nu gargaara haala dandeettanii yaadni kiyya guddaan kana gara obboleessa kiyyaa dabarsa.
الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رمو كم بافي لهر جرتان كاباف كبا كان جرتان نقاف رحمن ربي سنبرا هاجراتو أكم بليون كي يفرفو ركو بساتو رانيتي نقف أصلا تهين لمي نتوبيا غوتومتو أمارستي تيغرستي هندا والمكيسر يجو سنيفو بليون كي يا وان نتأمل ليفي ورانو هني ورا من أمل ليفي تنا بويا سدي في كاربان روج فني توراني هنا نما ليفي تكو تنا ورا أمني دبر سنة سنبرا دام سانغاي نجنة تي كورا أمني أما سنيفو بليون كي يا راكون أسكيسا وان هيمامي دومومتي هنغنا هنجي أم تراكون تينيا تكافلما ميتي وقا كناس جيزاني ورابا توري يرو دو ميديا لره ددبني جيزاني تورابا توري ميديا افان اورومو لي كفان امارا لي كفان تيغريدر تدبرسا توري نوتي ورا يرو وقا كنا وقا لما فا كنا جيزاني كاي يرهدو نساني كون لي كريادي كاي كون كاماتا في جماش جرو كون كاماتا في باتي سدي جرو كون كاماتا في باتي لما جرو تشوبلي وانكيا اسكيستي نامني هندي ميداما نكتوكو ميتي ميداما والجالا ميدامان كون كماتي كابو جرا كون كماتي رامي دمو جرا راكو في ددبه دورانو بيا به نمني اچي ركته به اسلت ركتا جرا يچو كنافو اما ونو ليفي تنا ورابا جروف جچو رب ليون كي اكا شير غوتني وان دندامو قبو نو غوتن جچو دافي لما فان نوتي با فاسكس دفني امتا في باتي شنجرا سنيفو جچو رب ليون كي راكو نزرتو nuti warra amata fi baati shani dhiisaniiti ka warra baati afurii sadii galchu jiran jechuun rakkinna maal ka jiru rakkinna nu galu dide mee isinillee haadhibu rakkinna nu dhibe kun obboleewwan kiyya bakka jirtanitti sheer godhaatii waliin nu gaa namni kaasirraa galaa jiru torbaanitti nama 300 kaasitti asii galaa jiru jechuun ariyaadii torbaanii taraa lama sadii galaa jiru sunis obboleewwanuma keenya ni gammannaa fi rakkoo hin qabdu rakkinni nutti tahe maali dhibamaa keenya nurraa hin baasan as keessatti diba manam to kollen du fenu lalo skesati diba me abande o misire ratisa guya to koflamat turte to banka ese to kanje keset ka dufani diba ma gafata sanu nurra imbasan yechu sani fo belewan kiya kasagale tayna jechu afan kenya kana dagesan hundinu abboti amanta tahe activisto tahe hundinu kesanu akanu birmatan akanu bira dabbatan sagale nuftaha rabbin illenu qadda silaafu namni umar kan qabu hunda yu rabbi arka qaba jechuudha sanifu sabni tokko lama fi askeessa jiru sabe hiddu askeessa jira arakon teenyas takka lama jette waan indumanneef sanifu sheer nu goda wal biran nu ga nu jajjabeessa sininja السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر جمتوتا فردوتا في فيسبوك تيجي ترى ورد وشانون دخسنو بقى أما جيسان سنجنا akkuma beekamu namni kuni warreen na wajjin qabamanidha irra guddaan isaanii warreen jiizaan irraa dhufanidha ummanni kun ammoo amma kan jiru ji'a amata takkaa fi ji'a lama anamma amata takka amma fixeetiin jira akkasuma ka beekamu namni kun nama gurguddaa nama maatiidha wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu jarri kun jechuudha shimbirroo akkanatti nazaban mee ol qabe mee jawwaala kanaasin waan ilmi namaa keessatti dhaa jiru laalame shabkiitana akkaataa ilmi namaa asiin itti ol ba'u yaada akkanaatu kan namni hin qabne waan akkanaa nama gubba jaarani jireenya akkanaa kana keessatti amma gara eegaas dhufne haayiri irraa eega dhufne ji'a torba as keessa turre jechuudha garuu obsaa dila kana obsinee jirra yeroo nu galchaa jennee maal jambeetanii Itoophiyaan as keessa jirtu nama 26,000 mana hidhaa an keessa jiru kana qofa yeroo tana haala kamiin akkaan galu haala kamiin akka namni kun asii galu nama hundaafuu yaaddoodha warra as keessa jiruuf yaaddoo garuu si warra ala jiruuf hin beekne ibiddi abbuma itti qaban gubaa waan jette Oromoon amma garuu wanni nuti keessa jirru rakkoodha wallaahi haala waan nama rakkisuudha namni kun amata dheeraa kana badii tokko dhabaa kasaaraa mootummaa kanarraa hangees hin qabu waan dalagee hin qabu yoo biyya tana dhufuun kasaaraa taate dhugaa kan rakkoodha biyya tana dhufuun mataan isii rakkoodhaaf rakkoof fayyadamnu ta'e rakkoo biyya kana dhufuun garuu erga dhufnetti maaliif rakkannaa rakkoo dila kana maa rakkanna nutis nama ka bakka biraatii galus nama nutis nama ka bakka kanatti rakkataa jiru saniifuu yaada guddaa hin qabu ifamaa sheekaa jira sheeka keenya imaama asitti nu salaachisu yeroo dheeraaf nu wajjin ture nu wajjin cinqamaa ture jira akka gara isaas ni dabarse
ودو شيخ أبو أساس الرتبة أزون دي محمد شيخ تعرف شير قد لقيتنا وربرانغا شير قد يا ابو شير قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كيا كمان تنسقلي خنا دقيتن كافان كنا بيتن هندي كيسن كبيا كيس جرتني في كبيا على كيس جرتني اللي كأمو أفان كنا بيتن هندي كيسن قدان نتي نمني تيان ربما ربي قد تلي إسن وبليان كينين كبيا كيس جرتني اللي كبيا أنبا جرتني اللي وني نوقوتن أدى درتي دعاين وكدا سنين جنة اتياس ودوروني غايه وهي قبدن ما غرغاروتي akka nu gargaartanii isiniin jenna kuwwan illee akka kenna yeroo dura ala jiraatanii dalagataa turtan wanni isin nu gootan sheer godhuudhaan nu gargaara isiniin jenna wanni nuti keessa jirru rakkoon nuti keessa jirru hin himanna yoo jenne amma himannee hin dandeenyu matatu nu dhukkubaa yaaddomnee keessa bira kunnee waan biraa haasa'utti tarra shirjenna jecha xiqqoo achi keessa namni caalaan irra caalaan ammaan tanatti mataan isaa likkiin dalaguu waan haasa'uun beeku waan dubbatuun beeku iddoo taa'u laallatu iddoo dhaabbatu hin laallatu waa hedduutu nuti jira jecha kanaaf obboleeyyan kiyya rakkoo mataa keennaa bichaa hin qabnu nuti rakkoo maatiillee qabna fakkeenyaan irraa yoo fudhatten obboleeyyan kiyya ani biyya ambaa tana keessatti maatii qaba maatii kiyya riyaadi gatee biraa deemee hadda gaafa hidhameeti waggaaf ji'a lama jira haga ammaatitti waan isaan itti jiraataniin rabbii fi nama birootu beekuu danda'a jecha namni argani beeka kanaa jecha wanni isin gootan obboleeyyan keenna qaalii kabajamoo jaalatamoo du'aa'ii nu godhaa irra caalaa du'aa'ii nu godhaa wanna nu gargaaruun barbaachisuun sheerii nu gargaara isiniin jenna rakkoo takka takkaan kaafnee yoo hin dubbanna jenne amma findhee hin dandeenyu gaafa awwala qabamnu xariiqa karjiitti qabamnee achitti hidhaa turree baatii sadi moo meeqa achi turre achiini kaanee haa ir'annee haa iriinillee akkasumatti turre achi keessatti illee rakkoma adda addaattu nu qunnamaatu ture eega achii kaanee hin galtannuun jedhanii jidda nu fidanii gaafa riyaad irraa kaanu gammachuu guddaa qabna yeroo achi ol kaanu hin galla jennee mirqaannee gammannee maatii asii dhiisii maatii biyyaatti illee bilbilee galuu henna jennee itti himne eega as geenne ammoo makiinaa irraa nu duuchanii wayita ammoo basmaa nu goosisanii ka'ani basmaa goonee yoggoo jennu sa'aat lamaan boodanii deemtanii shaayii gaawa jettanii nuun jedhanii akkasin nu sobani eega sobamne orga gaafa saniitii sobni hagadhaatitti nutti jira jecha ammoo rakkoon nuti qabnu baay'eedha takka lama jenne yoo isinitti himannu waan nu gootanillee hin qabdanii isin du'aa himanuu godhaatiin namni nurraa dhukkubsatu tokko lamaa miti nama heddu jira ka mataa dhukkubsatu jira ka ammoo qorri qabee akkanatti jiru jira dachii isinuu achi ilaaltanii argutti jirtanii orri waa argitani kunoo balaaxaa kana gubbaa bulla uffata hin qabnu kanaa jecha obboleeyyan kiyya hin jiraaniin dhumutti jirra ammallee hooyxoon dhumutti jirra kanaa jecha wanni isin nu gootan du'aa'ii nu godhaa isiniin jennaa bakka geettanitti kanuma isinit dhaamatuu fi waan biraa wanni nu isinit dabarfannu hin jiru rabbi isinaa gargaaruu gargaarsaan humna teessaniin isinillee nu biroo dhaabadhaa isiniin jennaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورومو الدنيا كان كيسة ترقم تمرتي كيسانو أكم جرتو فيا كيساني نقادا أكما لالا جرتا أكما داوچا جرتا باكي جركوني هدا شميزي مكاتي أكينو تتجركوني غا حالا يادسها في حالا جتشودا والله أكنا جراني دوبچون هندن دامو mee dhimma jechuudha irra jirru kanarraa yoo isin yaachisa ta'ee lammiidhaaf gaachina akkuma jedhamu sheer gochuudhaan wal biraan ga'uudhaan nu gargaara akka itti jirru kana irra xiqqaan nama mana kanatti hidhamee jiru jechuudha nama baatii 7 fi baatii 8ti waggaa 1 fi baatii 4 waggaa 1 fi baatii 5 as keessa jirra balaaxaa kanarra ciibnaa kaan dhukkuba qorraatiin qabame kaan dhukkuba sammuutiin qabame kaan coggaarraan fixe haala hamaa keessa jirra yaa oromoo bakka jirtan kulliitti sheer waliif godhaati addunyaa nu dhageessisa dhimma walirraa qabnu jechuudha kan obbolummaa dhimma obbolummaa akka walirraa qabnutti nuuf baadhaan isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرتني أكام بولينتنا نجا جرا الحمد لله نسمنا إذا جدا جرا وعون داد بتني رني بولين كيفتي في ميافني جت يوم يوم ماتو إن شاء الله
ammaan tanaa rabbi fedhe inshaallah ima yaana jennee abdii akkasii qabnaa garuu hedduu argitee dararaa keessa jirra maaf akka dararamne hin beekne inshaallah yoo rabbi jedhe silaa wanti hundi qadara rabbiitee waan rabbiin kaleessa samaawaat anu qadara jenneetuma jaalanne inshaallah haa jaalannu malee namni hedduu gariin ka dhiban fannu keessa jira gariin ka mataan shir jedhe nu keessa jira dararaa garagaraa keessa amma waggaa tokkoof ji'a shan akkuma buleeyyan keenya jedhanii dura xariiqa alkajji achi haayir nu fidanii asii amma jidda nu fidanii haalli keessa jiru kun baay'ee yaaddessaadha kanaaf jecha osoo nu gargaartanii hedduu gaariidha ta'a inshaallah wanti hundinuu qadara rabbi haa taatu isin warri sheekaa olumaa fi islaamaaf kiristaanillee yoo rabbi jedhe du'aayii nu godha inshaallah daa'iin keenya nu bira dhaabadha aktiivistoonni keenyallee nu bira dhaabadha inshaallah hanga danda'e tokko osoo nu gargaartanii nu baastanii hedduu hawwii qabnaa nama hedduu asitti abbaan irraa deemee gariin haati jalaa deemte gariin nu as keessa maraatee argitee haala jireenyaa keessa hedduu yaaddessaadha haala dhibee haala fayyaa haala uffata jijjiiratu nama amata tokko argitee taa'uun uffata tokkoon surree takkaa fi shaamsii takkaan waan garagaraa uffatanii waan jiraatanii jiranii jecha namni hedduun argitee haalli as keessaa bahee sammuun isaa nagaa ta'e jedhu waan yaaddessaa ta'u jecha osoo argitee rabbi jedhee nu gargaartanii rabbilee nu laaffise inshaallah du'aayii nu gootanii yoo rabbi jedhe inshaallah ni baana abdii qabna akka rabbi nu baasu du'aayii nu godha sheer nu godha hanga danda'ame nu gargaara jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من oromoo guutuu addunyaa irra jirtan nageenyi rabbii isiniif haa ta'u jecha wanni dubbachuu barbaannu hafeetii miti wanni rakkoo ta'een haga jirtu namni martuu dubbatee jira haga yaada ofii ibsatanii jiran jechuudha waan nu hafanii fi miti rakkinni nu qabnu akkuma isin agartanitti guutuun isaa kana wanni hin dubbatamin hin jirtu wanni nu keessa jirru kana ni agartanii nuuf iyyaa nuuf birmadhaa jenneeti cimsinee ka isinitti dhaammannu jechuudha nu bira dhaabbadha yaa oromoo nu bira dhaabbadha sagalee nuuf ta'a dhugaa dubbatuudhaaf miidhaa hammanan jedhamne keessa jirra nuti yoggaa akkana jennu ummanni riyaadii galu sun qaama keenna maa galanii jechuu osoo hin taane gatimmaan isaan sunii fi nuti lammii takkittiidha adda itti baane maali yaada jedhu bichaadha kanu dhibe jechuudha kanaaf kana waan taateef akka sagalee nuu taatanii rakkoo keenna kana akka addunyatti nuu beeksistanii jenneetiin isinitti iyyanna dhaamsa biraa hin qabnu waan hedduu dubbannee jirra rakkoo keessa jirru himanneerra akkuma agartan kana ummanni kun rakkoo cimaa keessa jira akkaatti isin agartan kana balaaxaa kanarra rafanii balaaxaa kanarra oolla balaaxaa kanarra bulla hammaamni agarteetiniin hammaama faayidaa qabuu miti dhibamee jira jechuudha ilmi namaa tokko ilmi namaa isin laaltan kun fayyaa qaba isiniif fakkaata malee nama fayyaa qabuu miti dhukkubsataa sammuun nu keessa jira sigalee dhukkubsataa sammuun nu keessa jira kan dhukkubni adda addaa qabee jira yaalamuun hin jirtu askarri akka namaatti nu laalutti hin jirtu gaafii takka gaafatuu hin dandeenyu gaafii mirgaa gaafatuu hin dandeenyu qoonqoo teennaa gaafatuu hin dandeenyu qoonqoo mateenna yoo nu gaafanne yaa kalbi yaa himaar nuun jedhan yaa ummata oromoo nuu birmadha nuu birmadha nuuf birmadha nu bira dhaabbadha sagalee nuuf ta'a namni argite hundinuu sheer nuu godhi siin jenna kanuma dhaamsa biraa hin qabu xumurannee jirra. laala warra argu jirtan kun akkaataatti jiran sheer gochuu demoo hin dagatina warroonni gartee haarawaa sheeru jirtanillee ni jirtani sheer godha wal biraan ga'a nuti gartee osoo badii qabaannee hidhamnellee homaa wanti nutti dhagamullee hin jiru biyya kanatti gartee warnoonni namni adda addaa qadiyaa waan adda addaa dalagee hidhama osoo waan akkasii dalannee hidhamne osoo nama waa goonee hidhamne osoo hannee hidhamne homaa wanni nutti dhagamullee hin jiru alhamdulillaahi rabbil aalamiin garuu badii tokko malee nuti gartee maatii keenya gargaaruu malee dalaganneetiin uf jijjiirraa jenneetiin dalagachuu malee takkaayyuu gartee hangana turralle jennee hin yaadne gaafa qabamneetiin xariiqal karjitti ji'a tokko geenne nutti ulfaate ji'a tokko guutuu maaf turraa jenneetiin miidhamne jennee ji'a tokkotti aaraa turre achii fuudhanii haayir nu fidan haayiritti harkaa luka waliin nu hidhanii akka hoolaatti mana tokko keessa nu ukkaamsanii achi turre gaaf kaan boonnee du'aayii kadhannee nu galchaa jenneeti kadhataa turre hin galtan jedhanii siyaasaadha achi fe'aniitiin asin nu fidan gara jiddaatitti jidda yeroo asin nu baasani har'a galla boru galla odoo jennu namni asin dhufee nu laale hin jiru abbaa kanaa nuun jedhe hin jiru kunoo akkasin argitan kanatti hanga har'aa warri yaadirraa fe'anii jidda fidan inumaa gartee namni yaadatu takkan argamne jechuudha warroonni guyyaa waliin qabamnee mana tokko keessatti hundi isaa galanii biyya jiran kanuu as qabamanii eeganu jidda dhufne qabamanii ittiin gartee hidhaa seenan galanii biyya jiran embaasiin biyya embaasiin kariyaad lammii ufiitii akkanatti yaada ka jiddaa hoo maaf hin yaadne nuti hoo Itoophiyaa miti moo maali rakkinna biroo qabna nuti Itoophiyaa hin ta'in moo maaf gara biyya keenyaa nun galchine yaaddoon dhumnee jirra kanaafuu sheer walii godha
sheer walii akka gootanii akka hin raaffanne du'aayin karadhaa irra caaltuun du'aayidha insha Allah